Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii guyyaa har'aa oduu haaraa raajiin maranaata waa'ee Itoophiyaadhaaf dubbatti isiniif qoonnaa nu waliin tura. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii Gudnews ta'a. Amma isheen afaan Amaariffaan dubbatti ani immoo gara afaan Oromootiin hiikaa hordofaa. Har'a ji'a sadii guyyaa 5 2014 Waaqayyo akkas jedhee natti dubbata bari'uuf jedha. Itoophiyaadhaaf bari'uuf jedha. Waaqayyo uffata dhugaa ta'e fiduudhaaf bari'aa jira. Dachee Itoophiyaa irratti nagaa fi boqonnaa dhibee kanaaf sababoonni lama Itoophiyaadhaaf boqonnaa fiduu maal jedha Waaqayyo. Inni jalqaba raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 2 hanga 20 yommuu dubbisnu yeroo Israa'el Waaqayyo wajjin walitti buute sana Itoophiyaanis yeroo akkasii keessa jirti maal jedha Waaqayyo. Jalqaba akkas ta'a Waaqayyo ligdaa'ummaa biyyattii irraa kaasuu jalqaba. Qorqorroo ishee kaasuu jalqaba. Hammamtu cubbuun keenya akka dhiigaa yoo gurraache akka cabbiitti kan addeessu harka Waaqayyoo irra jira. Kanaaf inni jalqaba nagaa biyyattiif sababa ta'u akka waliigalaatti qalbii diddiirannaa fi araarri dhugaa yommuu ta'u nagaan dhugaan Itoophiyaaf hin deebi'a naan jedheera. Lammaffaan alaabaa Itoophiyaa irra kan jiru mallattoon urjii ka'ee Waaqayyo bakka isaa immoo gogeetu bu'aa anaan jedheera. Sirriitti na dhaga'aa har'a guyyaa 6 ji'a 3 2014 የዛሬ 4 ዓመት እግዚአብሔር በራእይ